kitaaba dubbista muraasa miti. Barreessaan kitaaba tokko yeroo baay'ee boqochuun isa barbaachisa boqonnaan sammuu nama. Siyaa dubbistu kana boqonnaa yoom fudhatta? Anaaf boqonnaa jechuun hiika addaattan ilaalan. Boqonnaa jechuun anaafi hojii hojjetu tokko guutummaatti dhiistee deemootu hin taane yookaan bakka bashannanaa deemootu hin taane waan hojjettu jijjiiruu inni yaadaan. Tun barreessu yoo nadhabee kitaaba dubbisaa jiruun fudhadhaa. Sun anaaf akka hojiitti hin taane akka boqonnaatti ilaala. Tun dubbisu immoo gaafa nadhabu yookaan macaafa qulqulluu qo'adhaa yookaan immoo mana keessa gitaara qaba gitaara taphadhaa. Wantoota kana jijjiiruutu natti tola. Kana haala garuu specifically namni boqonnaa kana jedhu gaafa rafu jechuudha. Yoon rafeen ala badaa gadi ba'anii bashannanuu waan tokko jechuun beekamu. Yeroo kitaaba kee barreessitu baay'inanii erga barreessitee booda gara xiinxalaatti deebita. Mee sana akkamitti xiinxalta? Yeroo kamuu xiinxalta? Kitaaba tokko gaafa dubbistu an normally nan dubbisa miti kitaaba dubbisu nan qo'adha. Taraaktiin godha kitaaba wajjin nan dubbadha. Kitaaba kamiyyuu kitaaba haaraa gaafa dubbisuu jalqabu scriptoo qabadheen ta'a. Isa booddee bakka baay'ee ergaa gurguddaa qabadee yaadu mallattoon itti godha yookaan waan biraa irratti barreeffadha. Hin ariifadhu suutaree dubbisa. Akkuma asitti mee kitaaba bara jireenya koo kitaaba ammas hin dubbisadhee galman kaa'adheen qabu. Maaliif yoo malumaatti itti waan deema waan ta'e jechuudha. So kitaaba torban lamatti dubbisee qabu fixuun qabadee yaadu yeroo min harkaa dhumu isaaf hin dhibbadhu. Garuu kitaaba sana bilteesseen dubbisaa gadi fageenyaan interaakti godhaa gaaffilee adda addaa kaasaa xiinxalaa maaliif akkas jedhechaa erga addatti immoo natti tolu immoo qabaatti qabachaan deema. Akkasitti dubbisuun koo maaliif na gargaara kitaaba mataa kootii gaafa barreessu salphaadhumatti sana rifeerii godhee yaadota koof gabbifachuudhaaf na gargaara jechuudha. So yeroo baay'ee namoonni kitaaba hin dubbisu malee hin xiinxalan sun immoo faayidaa hin qabu. Maaliif kitaaba tokkotu waan keessaa argatte cuunfitee tun baasee callistee ma dubbistee keessa taanaan almost hin dubbisne jechuu dandeessa. Maaliif yeroo muraasa fuudhanii irraanfatta waan ta'eef. Sun akka hin taane asumaan carraa kanaan muuxannoo kun namootaaf qooduu fi kitaaba dubbisuu dura filannoo irratti baay'ee of eeggachuudha. Maaliif kitaabni tokko jireenya kee jijjiiruu akkuma danda'u kitaabni tokko immoo si balleessuu danda'a. Namoonni kitaaba tokko itti dubbisanii waaqayyoon jiru jechaa ka'an jiru baay'ee isaanii. Kitaaba tokko dubbisanii namoonni of ajjeesan jiru. Maaliif kitaabni yeroo hundumaa waan gaarii qabachuu miti. Kitaabonni jireenya keenya balaa gurguddaaf saaxilanis jiru waan ta'eef dubbisuu dura filachuudha waan dubbisnu. Itti amannee gaafa dubbisuudhaaf ta'eenyu garuu otuu hin ariifatiin suutannee wajjin dubbachuu kitaabota wajjin dubbachuu. Fuula tokko gaafa dubbisnu fuula kanarraa ijoon ani baradhe maali? Wanta duraan hin beekne wanta beeku maali? Wanti gaaffii natti ta'e immoo maali? Waan gaaffii nutti ta'e immoo hiriyoota keenya gaafachuu namoota nu caalan gaafannee hubachuu maleessa kitaaba dubbisuu dorgommii kitaaba 100 dubbistee namni si badhaasuus hin jiru. Kitaaba 1,000 dubbistee namni badhaasa si kennuus hin jiru. Ariifachuun barbaachisu jechuudha. Yookaan immoo kitaaba ammas hin dubbisan jennee dubbachuudhaaf jennee saffisa barbaachifnee deemuun gaarii miti. Suutannee kitaabota murteessoo ta'an wajjin dubbachaa gadi fageenyaan xiinxallee yoo akkas ta'edha waan fayyadu irraa jechuu dandeenya. Atamma gama aartii barreessuutiin sadarkaa olaanaa tokkoffaa marra jirtanii keenya maaliif barreessaa qofa galeessaa barreessaa gita hin qabne maqaan dhaamaa jira. Si'a kana akkas guutuu kana rispoonsiroonni keenya maal hojjettee maaliif maxxansite kitaaba kana? Sadarkaa kanaalatti itti namanu baay'een nama naafuudhaani gara fuulduraa tarii sadarkaa sanarraa nangaa jedhanii yadattan deema yoo waaqni jedhe. Ispoonseriin keenyu ispoonseriin kun Yesuus Kiristoos qofa. Amma irratti kitaaba 45 keessaa kitaaba namni na gargaaree nama maxxanse kitaaba tokko duwwaadha. Kitaaba tokko inni Oromoo miti. Wanti baay'ee nama dhibu Oromoo miti. Afaan Oromoos hin ofiisaas hin dubbisu. Akkasumatti riyaasaatu kitaaba ammas barreessee galeetti nan gammadeema kitaaba 2,000 nama maxxanse kitaaba tokko. Kana ala bara jireenya koo ispoonsarii waan jedhamu argeen beeku. Tarii barbaaduu irrattis baay'ee dadhabaa natti fakkaata. Hammeen gaafadhe garuu hundumtuu isaan kan afaan biraa barreessii fidinaan jedhanii isaan kan afaan Oromoodhaan maaliif kitaaba barreessitan jedhanii nama dhukkuba beektaa Oromoo qabeenya qabu afaan isaa guddisuudhaaf itti gaafate kitaaba maxxansetu afaan Oromoo maaliif barreessite
kan siin jedhu arguu caalaa kan sirrii kuusu jiru. Mataa buusee deemaa ture. Dhaabuutu narra ture dhugaa dubbachuudhaaf an barreessaa kitaaba tokko wal maxxansu hin turre. Akka humna hin qabneef, akka nama hin qabneef, akka nama hawwatu tokko iyyuu hin qabneef miiltoodhaan ala kitaaba tokko maxxansu narra ture. Miiltoo ala kitaabota 40 akka maxxansu sababa kan ta'e waaqa duwwaadha. Amma irraattuu namoota afaan Oromoo barreessuu hin dandeenyetu maxxansaa jira. Otoobistaraa deemtee raabsaa kitaaba gootii gaafatte jecha afaan Oromoo tokko iyyuu hin beeku. Kanaaf waaqumatu kaaseetuma saba kan biraa keessaa hojii koo akka uummanni itti fayyadamu godhe malee an nama sadarkaa kanarra hin ture. Egaa waaqayyo wanti inni murteessan muunaaf waan ta'eef karaa qaba waaqayyo gargaarsa isaaniis ga'ee jira. Malee namooti si bukkee dhaabbatanii humna si jajjabeessuutiin faayinaanshaal si bukkee dhaabbachuutiin si gargaaran akka hin jiretti kaasaa jirta. Takkaan argina kitaaba 45 keessaa ispoonsarii kitaaba tokko duwwaan argatte. Mee gama mootummaatiin yeroo tokko gaaffii deebi'uu irratti nageegaan itti kaaste kitaabni miiltoon kuni gara barattoota sadarkaa kutaa lammaffaa barataniitti mana barumsaa sadarkaa lamaffaatti gadi raabsamee adeemu jennaan hin danda'amu jedhan akka dhorkanitti sun sababa maalirraan ka'e? Icciitii isaan barree baay'isoo mootummaa Oromiyaa ji'oota darban kana keessaa na badhaaseera namoota oolmaa gurguddaa uummata Oromoo fuudhan jedhee namoota torbanni badhaase keessaan nama tokko ture. Sanaaf nan galateeffadha. Garuu guddina afaan kanaarratti hojiin hojjetamaa jiru qubsaadha dhee yaadu. Proposaalii xalaa barreeffadhee biiroo barnoota Oromiyaa deemee miiltoo kitaaba tokko wajjin jechuudha. Ankaayyoon koo maal ture akkanarraa bitan barbaanne fandi akkana godhan akka kitaaba kana bal'inaan maxxansanis miti. Kitaabni kun barattoota hin barbaachisa. Sana yeroo baay'ee deddeebii barsiisotatu natti barsiisota manneen barnoota adda addaatu naa bilbilee kitaaba kana maaliif akka laayibireerii seenuun gootu barattoonni maaliif hin dubbisan bal'inaan naan jennaan hin fayyada jedhee maneen xalaa barreeffadhee deemee narraa fuudhanii ogeessota dhimma kana ilaalantu jiran itti dabarsanii torban lama booda na waamanii bilbilaanii kitaabni kun barattoota hin fayyadu naan jedhanii natti deebisan. Yeroo jalqabaafan waan akkasii dhagee kan jireenya koo keessatti miiltoon barattoota hin fayyadu waan jedhu takka yaades hin beeku dhagees hin beeku. Haaraa natti ta'eetu man fudhadhee deeme ammallee nan inuma ni yaala abdiin kutuu keessumayyuu miiltoo caalaa immoo kitaabni hin fayyadadhaan yaadu kitaaba dhiyoo barreesse daandii mo'attootaa kan jedhamu jira. Baay'ee kitaaba bareedaa itti amana. Kitaabni kuni manni barumsaa tokko kitaaba 10 bitee barattoota isaaf shelfii irra kaa'e homaa miidhamu. Meeqama birrii 150 bitamu kitaabni tokko kitaabni 10 birrii kuma tokko 500 fakkaata. Manni barumsaa tokko birrii kuma tokko 500 kitaaba bitee yoo kaa'e hin miidhamu. Barattoota isaaf garuu waan guddaadha sun oolmaa guddaadha. Al tokkotti barataan 10 kitaaba kana dubbisuu danda'ennaan waan guddaadha. Yaaduun kan irra ture deeggarsa naaf ta'utu hin taane gargaarsa barattoonni sun argatan waan ta'eef kan anatu xalaa barreeffatee biiroo barnootaa deemuun narra ture. Biiroo barnootaa mataa isaatu na gaafatee narraa fuudhee ofii maxxansee raabsu turre ture. Kana ofitti amanamummaadhaan dubbadha. Isaan garuu hin fayyadu jedhanii baay'ee waan hamilee namatti bu'u ture. Egaa Waaqayyo hamilee jabaa naa kenne natti fakkaata. Isa achumatti dhiiseetuma hojii kootti fufe. Gama barreessaa aartii kanaati namoonni baay'een amma gaafa barreessuu giddugalee waan tokko giddugaleeffatanii jalqabu. Gama tokkoon aartii guddisuu gama tokkoon faayidaan jira. Ati immoo rispoonsarii yoo hin qabatte isa kana akkamitti jedhamate akkamitti hubachiista warra kaanii? Amma sadarkaan itti hubachiisuu dandeenya irra ga'eera. Baay'isoo inuma dadhabe malee hojii kana keessaa bahuudhaaf yaalan godhanii baay'ee yaala namoonni natti dhiyaatan beeku. Waanuma irratti na tuqe wayitu jira yoo ta'e malee dhiisuudhaaf hojii jijjiiruudhaaf hojii jijjiiree yoo hojjedhe faayinaanshaali seksii gochuu nan danda'a. Baay'ee salphaadha. Poteenshaalii manammaa ogbarruu irratti hin jiru kana fayyaa masaa fuutee gara biizinesiitti yoo deebiste ji'a muraasa keessatti waan guddaa irra gahuu dandeessa. Garuu an sana gochuu hin danda'u. Guyyaa guutuu gaafa hojii mataa kootee hojjetaa oolu akka waan uummata koommoo miileetti natti fakkaata. Sababni isaa Waaqayyootu na kaasee nama Waaqayyoo ergaa natti laatee na kaasee erga ta'e wanta saba kanaaf gochuu danda'urraa yeroon saba kanaaf kennuu qabu dhiisee dhimma mataa kootiif gadi ba'ee gaafa hojjedhu miira yakkamtummaatu natti dhaga'ama hin danda'u jechuudha. Kanaaf nama ammaatti miidhame
I think amma kitaabota uummata ni barreesse kun Oromoon yoo dubbise gaadhalle jechuu yoo baadhe amma ta'e hojjedhee dha. Sadarkaatti boqonnaa sammuu argachuu danda'u. Sadarkaatti uummata qofammate hojjedhee dha jedhee amanurra waan ga'eefi kana booda completely karaa kana jijjiireetuma daandii biraa yoo qabadde malee obboroo Oromoo keessattuu hin jiru waan tokkotti jijjiiramoo wiinan fida gama kanaan jedhee yaadu. Hojii kun namni baay'een fayyadameera nana mana kana angaruutti miidhameera baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf amma namni beeku walitti miidhameera. So kana keessaa boodu waa yaadaera sinis naa kadhattu. Baay'ee maas hin jennu garuu gaaffii tokko itti dabalame. Utubaa hojii keetti kanaa kan siite erga mootummaan sin galchi bukkeen dhaabannee erga namni dhuunfaa si bukkeen dhaabannee hojiin ati hojjettee gara hojii kanaatti ittiin darbitu maayin hojii dhuunfaa keetii ta'ee hojii kana kan si gargaaru jechuudha. Maal hojjetaa kitaaba kana maxxansita. Maaliif warri kaanii hojiin keenya barreessuu erga ta'e mootummaan bukkee dhaabbachuu qabaa, rispoonsarri akkas ta'uu qabaa, abaluu akkas ta'uu qabaa jedhamee yeroo baay'ee nama dirqeessisuutti gara maal ta'utti sarara yoo darbarte immoo abdii kutanii dhiisuutti deebi'u. Ati garuu amma kanaaf iyyuu chaalenjii amma kanaa hojii qabdu hojii kana hojjetaa jirti. So maal hojjettee moo hojjettamee? Akka biizinesiitti duraan mana kitaabaa qaban ture naannoo iskoorraa mana kitaabaa baneen gidduutti rakkoon siin jedhe sanaaf mana hidhaabeen cufee ergan ba'ee immoo ittiin deebine normaalii barsiisuu nan danda'a bakkoota adda addaa deemee leenjii garaagaraa na kennaa sun amma ta'e waldoonni kiristaana gaafa tajaajilu waan amma danda'an na bira dhaabatu darbee immoo kitaabota kanaa kitaaba baay'ee dhagaa akkuma kaasnee kitaabota kana maxxanfatanii dhaabbileen hamma ta'e naa kaffalan jiru kaffaltii isaan kaffalan gahaa ta'uu baatu sanaan man dubbadhu sun walitti dhufee inni mana jiraachisaa barnoota tan jira barnoota kun barsiisaa wanta rakkadhu akkasuma kan qabu garuu hojii guddaan harka jiru kan ittiin deemsisuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf humna namarra jiru kanaan deemuu danda'u. Kitaabota baay'een qabamu kan maxxanfame baay'eetu na bira jiru. Galmee jechoota fuula kumootaan lakkaa'aman hojjetaan jira. Gara fuulduraa garaan namaa ta'uu yaadu. Ensaayikiloopiidiyaa Oromoon hojjedhee nama yaaduudhaan humni ani qabuu fi yaadeen yaadu baay'ee walirraa fagoodha. Fagoodha. Sana walitti araarsuudhaaf maal gochuu akka hin qabu beeku maaliif naaf hin dhufu gaafa yaadu. Garuu waan tokko nama Waaqayyoo gaafa hojii sitti kennu waan ittiin hojjettu immoo si kenna. Mul'ata akkam Waaqayyoo gaafa kennu riisoorsii immoo dhugatu. Mul'ata qabattee kaatee riisoorsiin hin jiru taanaan tarii teessee of gaafachiisu irra jiraata. Waaqa biraa bitti laata jechuudha. Gaaffii kana kan si kaasee fi ammati kitaaba barreessuu qofas miti gama tajaajilaatiin iddoo baay'ee akkuma dindeeftu kaasteettaa dabalatammoo faarfannaa keeyyuu dhiyoo kanatti yuutii biratti gadhiistee argaa turre ittiin siimaadha. Tansiimaan baay'ee dhaggeeffatameera. Sanaaf maaliif waan tokko hojjechuun waasi barbaachisa silumayyuu waasi barbaachisa. Namoonni faayidaa kana giddu galeeffatanii yeroo baay'ee sanaaf barreessan yookaan faayidaa beekamtii yookaan faayidaa qarshii kana sababeeffatanii kan barreessan lakkoomsan qabanii yeroo baay'ee gaafa kaasnu amma kanaan barreessa amma kanarraa amma kanaan argadha an jedhantu jiru. Yoo sana milkaa'uu baatan immoo abdii kutanii kanarraan faatu jira. Satanaas fi si kaasatti garuu tu abdiin kutii nama kanaa barreessuun kee gam tokkoon cimina kee ibsa. Mee akka beekaa biyya kanaatti har'a dhaabbattee akka beekaa biyya kanaatti akka beekaa saba keenyaa kanaatti har'a dhaabbattee waggoota dhufan arfan sadan kanaan akkam ta'uttee tilmaamta egeree biyya kanaa kamitti keessa? Egereen biyya kanaatti akka lamattan ilaalla. Tokkoffaan akka nama tokkotti gaafan ilaalu egeree sodaachisaa qabdu biyyi kun. Isa kana hordofsuun barbaachisu. Ammayyuu haalli keessa jiru haala ulfaataadha. Dhaabbanni Crisis International jedhamu dheengadda beeksisa baasaa ture. Bara 2021tti balaa guddaa keessa biyyoota jiran keessaa jedhee Itoophiyaa lammaffaa irratti baaseera. Kanaaf har'a lammaffaa irra jirra jechuun bor maalitti deemna isa jedhu tilmaamuudhaaf raajii ta'uu nama gaafata. Baay'ee egeree sodaachisaatti deemaa irra haalonni walxaxaa ta'anii jiru. Haalli siyaasaa, haalli dinagdee, haalli hawaasummaa biyyattii dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaa sodaachisaa irra ga'eera amma haala kanaan kan deemnu yoo ta'e baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Uumaa nama ilaalcha dukkanaa qabu ta'uu barbaadeetu hin taane wanti gaariin itti mul'atu. Lammaffaa immoo kanaan ittiin ilaalu akka namaaf hubaa tokkotti immoo akka nama macaafa qulqulluu qo'atuutti
divine intervention yoo jiraate waaqayyo waaqarraa yoo gidduu seenee haala amma jiru kana jijjiire malee baay'ee ulfaata. Negative energy garmalee bal'ateera saba gidduutti. Uummataaf uummata gidduu. Itoophiyaan uummata sabaaf sablammoota 80 ol biyya qabdudha. Biyya baay'ee uummanni baay'een keessa jiraatudha. Sabaaf sablammoota kana gidduu walitti hiinee hojii jiraachuudhaa fi enerjii jaalalaatu barbaachisa. Ammatti garuu wanti babal'ataa jiru enerjii jibbaatii. Nuyi karaa miidiyaa karaa adda addaa wanti argamaa jiru uummata gidduutti jibbiinsa kan facaasu, wal shakkuu kan facaasu, sodaa kan facaasudha. Enerjiin kun garmalee gaafa baay'achaa dhufu inni dho'aa gaafa inni dho'u gara seenaa Waldaa bara 1994 sanatti akka hin deemne waan tokko yoo abiin qabu. Ammatti mallattooleen baay'ee mul'ataniiru gara sanatti deema akka jiru jechuudha. Wanti kun akka dhaabbatu gochuudhaaf negative energy kana faayitii gochuudhaaf waaqayyo gidduu seenee duwwaatti fakkaata ammatti gara booddee biyya kanaaf abdiin koo waaqa duwwa. Namarraas abdii kuteera. Mootummaarraa abdii kuteera. Annama waa'ee biyya kanaaf waan hundumaarraa abdii kutaa jirudha. Wantoota ni ilaaluurraa kan ka'e jechuudha. Paawulos garuu waan arginu duwwaadhaan miti jedha kan jiraatu. Ergamaan Paawulos gara Qorontosiif gaafa barreessu nuti waan ijaan argamu duwwaadhaan jiraanne waan hin argamne jiraanne waan hin argamne sanaan gaafa ilaaluun xinnoo jajjabaadha malee eenyummaa foonii kanaan ija foonii kanaan gaafa ilaalu sammuu foonii kanaan gaafa madaalu dhugaa dubbachuudhaaf gara waan hamaatti deemaa irra ammoo kadhachuutu nurra jira. Waaqayyo akka waan hundumaa. Mee erga egeree biyya kanaa keessatti keessee saffisa guddaatiin maal ta'uu qabattee yaadda? Kun utuu godhamee sun sirraa'uu qaba kan jettu. Maalti ta'uu qaba? Kun gaaffii baay'ee murteessaadha. Hundumtuu dhaabbatee of ilaaluu qaba. Dhaabbatee of ilaaluu qaba. Fiigicha atattamaatiin jirra. Wanti hundumtuu fiigaa jira. Garri itti deemnu nu galuu baatus baay'ee deemaa jirra. Garuu yeroo kun yeroo itti dhaabbatee of ilaalu mootummaan dhaabbatee of ilaaluu qaba. Asirratti jala murii dubbachuu kanaan qabu yeroo kun yeroo itti ta'anii waliin mari'atu. Yeroo itti kana booda'u jedhanii kallattii ka'an malee yeroo itti kallattii amma jiran kanaan deeman miti. Kanaaf keessumaayyuu hin beeku asirratti dubbachuun koo gaarii ta'e hin beeku. Garuu mootummaan Itoophiyaa dhaabbatee of ilaalee namoota mana hidhaa jiran hiikee beektota hayyoota keenya walitti qabee wajjin mari'atee as geenyeerra. Akkasitti garuu deemuu hin dandeenyu. Kana booda maal gochuu qabna jedhee namoota ogummaa adda addaa qaban dabalatee mariisisuu qaba. Abbootii amantii walitti qabee, abbootii siyaasaa, hayyoota adda addaa, barsiisota adda addaa walitti qabee mari'atee kallattii kaa'uudhaan yoo baate haala amma jiru kanaan sodaachisaadha. Kanaaf mari'achuu qabna. Waldoonni kiristaanaa mari'achuu qabu. Bayisa way itti gaafatama qabu waldoonni kiristaanaa. Yeroo baay'ee wanti na gaddisiisu waldaan kiristaanaa yeroo baay'ee sagalee ishee dhukkisatti. Sagalee ishee dhukkufachuun qabu. Luba guddinaa ta'uusaa mooticha Haile Sillaaseef xalayaa barreesseera. Haalli ittiin deemaa jiru kun gaarii miti. Qonnaan bulaan qotee namoota muraasaa fi midhaansaa kan kennu yoo ta'e kun fuula waaqayyoo duratti cubbuudha. Lafti kan qonnaan bulaa ta'utu irra jiraata. Sirni gabbaarii hafuu qaba jedhee boolda ta'e xalayaa barreessa. Lubbuu isaatti murteessa jechuudha. Yeroo sana salphaa miti. Haile Sillaaseedhaaf xalayaa akkasii barreessu jechuun ofitti murteessanii. Waldoonni kiristaanaa garuu irraa sagalee isaanii dhaga'aa jiru. Gaafa namni du'u iddoo argetti gaafa namni sanyummaa isaatiin rukutamu, gaafa manneen jalaa gubatamu, gaafa kiraayisiin adda addaa ta'u waldaa gadi baatee miidiyaa qabdu dubbatu arginu hin beeku. Dhaabbadhaan jenne waldaan kiristaanaa. Dhaabbachuu qaba. Hajjeechaan namaa sirrii miti. Namni bifa waaqayyoon uumame waan ta'eef eenyuyyuu du'uun qabutti waldaa mormitiin argina. Hundumtuu mataa gadi qabataniituma guyyaa sagantaa isaanii duwwaa waaqessu malee. Sun immoo itti gaafatama jalaan baasu. Waldaan kiristaanaa dura dhaabbachuu danda'u qabdi. Hin ta'u jechuu danda'u qabdi. Waldaan duwwaa miti. Dhaabbileen kamuu isa kana ta'anii mari'atanii maal gochuu qabna waan jiru irratti hojjechuutu nurra jiraata. Ammatti teenyee maal gochuu akka qabnu karaa haaraa dizaayin gochuudhaaf yoo baanne garuu boriin keenya baay'ee dukkana. Kun beekama. Waldaan kiristaanaa gidduu galuu qabdi jettee mati kaasetta. Akkamitti gidduu galtu? Hin ta'u yoo itti gidduu galte tarkaanfii fudhatamu jira. Eenyutti haa himatan? Namni isaan dhaga'u ijoo jiraachuu dhabaate akkamaa godhan?
tarkaanfiiti jettu bartoota gooftaa Yesuus 12 keessa bartoonni tokko tarkaanfii irratti fudhatameera. Yihuudaan jalqaba of ajjeese isa booddee 11 ta'anii 11 sana keessa namni sireerra ciisee du'e Yohaannis du'a. Ergamaa Yohaannis du'a. Isaan kaan riskii fudhatanii kaan abiddaan gubatanii kaan magaaziidhaan dhanni isaanii citee kaan bineensotaaf kennamanii kaan galaanatti darbatamanii gatii gurguddaa baasaniitu dhumti isaanii riskii fudhata. Waldaan kiristaanaa har'a dheekkamsa sodaattee tarkaanfii fudhatamu sodaattee godhatti galte taanaan waldaa miti. Waldaa miti. Waldaan kiristaanaa riskii isheetti dhufu fudhachuu danda'u qabdi. Aanaa jechuudha. Lubni guddinaa tumsaa du'ee ajjeefamee mootummaa abbaa irreen ajjeefamee waggaa 11 guutuu teessumni isaa duwwaa ture. Namni tokko eessa jira jedhee mootummaan gaafate sodaarraa hin ka'e. Luboonni maqaan Yesuusii tokkoon isaanii eessa dhaqe luba keenya fidaa jettee mootummaan gaafate sodaarraa hin ka'e jechuudha. Sodaan barbaachisu. Hin sodaanna taanaan maaliif iddoo sana teenyee dhagaafne? Kiristaanummaan yeroo hundumaa wallaansoo qaba. Kiristaanummaan yeroo hundumaa lola qaba inni kun beekama. Kanaaf wangeelaaf gatii baasuu hin jiru. Ajjeechaa nama gadi baatee mormuun wangeela ofiisaati. Kanarra darbee tarkaanfii irratti fudhatamu fudhachuuf immoo ati qophaa'aa ta'uu qabdi. Qophaa'aa miti taatee naan silumayyuu iddoo sanaaf hin maltu jechuudha. Iddoo sana gaddisuutu sirra jiraata. Kanaaf callisuu waldaa kiristaanaa yeroo baay'ee na gaddisiisa. Ittumaayyuu tokkummaadhaan bilee amantaa jedhanii walitti ba'aniitu waan gocha ta'aa jiru kana jajjabeessu wayii dubbata yeroo tokko tokko. Ibsiisaan baasan na gaddisiisa baay'ee. Sana miti. Walitti dhufaatii isaaniirraa jibban qabu. Musliimonni fi kiristaanonni wajjin taanee yoo malee rakkoo qabu. Garuu pirinsipilii tokko gochuutu irra jiraata. Tokko ta'uu hin dandeenyu jechuun amantaan keenya ejjennoon amantaa keenya yoomiyyuu garbi. Yesuus Kiristoositti amanna erga jennee isaan Yesuus Kiristoositti namani. Kanaaf adda addummaan jira. Adda addummaa sana waliif kabajneetu uumaa jedhu tokko tokko achi ba'anii uumaa jedhu Yesuusiin maqaan dha'a. Ansun na gaddisiisa baay'ee. Haa ta'u uumaas haa ta'u eenyuyyuu haa ta'u maqaa isaatiin erga walitti qabamanii yeroo hundumaa madaalli isaanii kan eeggatan ta'utu irra jiraata. Gama mootummaatu hin taane dhaabbachuu akka qaban yerootti mootummaa waan gaarii hojjetu eenyuyyuu mootummaa deeggaruu qaba jedhama. Anis kan uumu. Maaliif akka artistii akka barreessaa tokkotti paartii siyaasaa kam keessa hin jiru paartiin uummata koof waan gaarii godhe hundumtuu fira godhu eenyuyyuu haa ta'u. Paartiin immoo uummata koo miidhu immoo eenyuyyuu haa ta'u diina godhe ejjennoo godhe. Kanaaf isa waan gaarii godhe jajjabeessaa isa balleessa immoo qeeqaa deemuu tunurra jiraata. Kanaaf waldaan kiristaanaa dura dhaabbachuu qabdi, ibsa baasuu qabdi, sirrii miti. Fuula waaqayyoo duratti dhiigni dhangala'u sirrii miti waaqayyoo hin farada jettee dura dhaabbachuutu irra jiraata. Kwaalitii kana garuu irraa argaa jiru. Waldaan hundumtuu otuu dhageessu akka waan hin dhageenye, otuu argitu akka waan hin argine mataa gadi qabattee gocha sana fudhattee deemuun ishee yakka ta'aa jirtu walii galuu ishee argisiisa. Yaaduma sirrii kaastee sama akkuma sila jette lubni guddinaa tumsaa gama kamiinuu kaasaniiru. Gama lubbuutiinis, gama siyaasaa, gama amantiitiin waan isaan hin kaasne hin jiru jechuudha. Amma yoo gama waldaatti deemnee amma yeroo ammaa kana kaasne kun gama siyaasaatii poolitikaadhaa kana keessa galuu hin barbaannu ni wangeela lallabnaa nu barbaachisu kana dubbachuun wangeela mootummaa waaqayyoo qofa haasofna malee waa'ee siyaasaa keessa ana hin galchu kan jedhan lakkoomsa hin qaban. Inni kun akkamitti furamuu qaba? Tokkoffaa sodaachuu waldaa sun itti fufuu qaba moo dhaabachuu qaba? Gaaffii murteessaadha. Heera biyya kanaa keessatti wanti jedhamu tokko jira. Mootummaan amantii keessa seenu wanti mootummaa keessa seenu jedhamu tokko. Garuu hin danda'amu. Yoomiyyuu amantii fi mootummaa adda baasuu hin dandeessu. Maaliif seena? Kaabinee mootummaaf hojjetu miseensa waldaa keenyaati. Namichi ganda keenya bulchu miseensa waldaa keenyaati. Namoota akkasii walitti qabannee wajjin waaqeffataa waldaan kiristaanaa siyaasa irraa bilisa jechuun waan danda'amu. Sadarkaa barreeffamaatti waraqaa irra keenya irra malee. Anyway, du'a namaa balaaleffachuun dhimma siyaasaa miti buleessa koo. Siyaasa wajjin walitti fidu. Namni yakka yakkiiniif hin ajjeefamin jedhee gadi ba'ee yoon dubbadhe namni siyaasa keessa seentanaan jedhu yoo jiraatu ofiisaaf siyaasa hin beeku. Dhimmi dhangala'uu dhiigaa waldaa kiristaanaa caalaa nama kan dhukkubsuun irra jiraatu. Maaliif gatii namaa kan beeku waldaadha waan ta'eef. Akka bifa fakkeenya isaatti uume isa jedhu kan dubbifatu waldaadha waan ta'eef
namni akka fakkaatti waaqayyootti uumame kamiyyuu yoomidha kamiyyuu yoo ajjeefame waldaa kiristaanaa caalaa dhukkubuu kan qabu qaamni biraa jiraachuu qabu biyya lafa maaliif waldaa caalaa kan gatii namaa beeku hin jiru waan ta'eef jechuudha. So eenyuyyuu ajjeesu ajjeechaan balaaleffadhatte yoo baate kun qaama siyaasaa kam wajjin saayidii qabachuu miti sirrii mitiidha bakka namni du'uun sirrii miti ajjeechaan ta'aa jiru sirrii miti manni namaa gubachuun sirrii miti balleessaa nama tokkootiif namni biraan safar gochuun sirrii miti yoo jette waldaan kiristaanaa kun siyaasa amantii sanuma wajjin wal qabata eebbo du'a lubbuu tokko baduu yookiin baduu lubbuu tokko gaafati dubbattu paartii kam deeggartaatu dhufa gaafii itti aansee dhufu so paartii deeggaruun cubbuudha paartii barbaade deeggaruun cubbuudha moo cubbuu miti akka keetti an cubbuudha iyyaatu yeroo baay'ee ilaalchi dogoggoraa nu qabnu iyyuu kiristaanni siyaasa keessa seenuu hin qabu waan jedhu ta'u no sana ta'uu hin qabu seenneetti sirreessuu kan dandeenyu wanti guddaan siyaasa keessa galuu dhiisootu hin taane siyaasa keessa gallee ejjennoo qajeelaa qabaachuu amma rakkoon guddaan nuyi qabnu namooti keenya siyaasa keessa seenan mootiivii dogoggoraa fudhatanii jiru waan ta'e tokko barbaachise bu'aa wayii barbaachise aangoo wayii irras teessaa waggaa tokko lamatti teessee waan dandeesse saammattee irraa buuta kana duwwaadha qayyoon biyya kana keessa jiru sana ta'uun kun kiristaanni siyaasa keessa maaliif seenuu qaba waan qajeelaa hojjechuudhaaf du'a garmalee hambisuudhaaf dhiiga garmalee dhangala'uuf falmuudhaaf afaan waaqayyoo ta'e warra waan kan isaaniif dubbatu hin qabneef dubbachuudhaaf kiristaanni yeroo kamiyyuu caalaa keessumaa yeroo ammaa kana siyaasa keessa seenee dhiibbaa uumuu qaba jedheen amanaan akka dhuunfaa. Maaliif laga ammatti wanti ati hubachuu qabdu inni guddaani hin ta'u jettee waldaan kiristaanaa gaafa dura dhaabbatti yoo ta'e achiin diktaatorummaan sun dhufee ammas waldaa irratti dhaabbata dhufee maaf kana goote ati eenyuun deeggartaa maal deeggartaa kaayyoon kee maalii nama immoo gaaffii biraa ta'a jechuudha. Sun miidhaatti ta'a waan ta'eef sodaatti dhaabatti waldaan kiristaanaa inni kun akkamaa ta'utti akka keetti. Ani akka waldaatti waldaan kiristaanaa dhaaba kam wajjinuu saayidii qabachuu qabdee yaadu kan dhaaba kamiyyuu ta'uu hin qabdu waldaan kiristaanaa waldaa gaafa jennu garuu walitti qabama namoota waan ta'eef namoonni ishee keessatti walitti qabaman ilaalcha siyaasa adda addaa hin qabaatu namoonni kun gaafa siyaasa keessa seenanii dhugaaf qofa dhaabbachuu qabu jedhanii yaada dhugaaf dhaabbachuun immoo yoomiyyuu gatii nama baasisa baay'ee gatii sirraa barbaadamu hin baastu taanaan komproomaayizii goota taanaan sana keessa dhaquu hin qabu akka jalqaba dubbatu. An akka nama tokkotti siyaasa keessa seenu waan baay'ee sirreessa dhiyoon kanan seenu ta'e gatiin inni na baasisu tilmaamadhee seenuu hin qaba fudhachuu immoo hin qaba jechuudha. Inni kun beekama. Kanan ta'u taanaan immoo dhugaadhaaf miti kanatti keessa seente jechuudha. Namoonni kun mootummaan gaafa dogoggoru ilaa rakkinni kee kana jedhanii itti himu. Uummanni immoo haala madaala isaanii eegganneen gaafa inni mormii sababa hin qabne mormu ilaati immoo asitti sirrii miti. Ati immoo kana sirreeffadhu jedhanii madaalli kan eegan ta'utu irra jiraataadha. Kiristaanonni siyaasa keessa kan seenan madaalli eeguudhaaf ta'utu irra jiraata. Mootiifiin isaanii gama uummataanis gama mootummaanis waan madaala isaa eeggate akka deemu lubbuun baduu akka hin jiraanne gaagaamni dhufu akka hin jiraanne waardiyyaa ta'anii kan eegan ta'uu qabu jedhanii yaadamu. Kwaalitiin ani immoo namoota keenya irraa dhabeenya guddaan sagal. Dhaloonni egaa isa kana diigdeetti seene malee kana diiguudha. Waldaa amma jiru kana akka jirutti cufanii ba'anii haaraa uummachuutu barbaachisaa ta'e malee waldaa nama keessa jiru kana gochuu waan dandeessu natti fakkaatu. Sababni isaa yeroo koronaan cufamu jedhame cufamee galamee yeroo waan tokko dubbatamuu qabu hin dubbatanii isa ta'anii taa'u. Inni gama mootummaa mana mootummaa dhaqee taa'uyyuu waan mootummaan jedhe dhaggeeffatee galuu irraa kan hafee dhaggeeffachiisuu hin danda'u. Yeroo ammaa kana keessumaati seenee dhaggeeffachiisee hin bahu wayimoo itti mee ba'aan jiru. Dhaloonni kun nama akka guddinaatumsaa tokko kaafachuuf yeroo ammaa kana maaltu ta'uu qaba? Nama akka guddinaatumsaa kaasuudhaaf inni jalqaba kadhannaadha namoonni waldoonni kiristaanaa kadhachuu qabu. Yeroo hundumaa waaqayyo kan nama kaasu kadhannaadha. Rivaayivalii gurguddaan addunyaa kanarratti yeroo adda addaatti ka'e gaafa qo'attu akkamitti akka inni ka'e dudduuba isaa waan tokko ture kadhannaatu ture. Armoolii haadholii barumsa gurguddaa hin qabnetu gola keessaa kadhataniitu kan waaqayyo nama kaasu. So waldaan kiristaanaa irratti kadhachuu qabdi. Kadhannaa qofa immoo miti barsiisu. Dargaggoota barsiisu, leenjisu dargaggoota keenya dhugaa irratti komproomaayizii akka dhugaaf lubbuu isaanii kennuu akka qaban amma dhumaatti deemuu akka isaan qaban immoo carraa argamuudhaan barsiisuu qabdi waldaan kiristaanaas yoo ta'e malee kiristaanni siyaasa keessa seenuu hin qabu
maal kan jedhan barumsa sirriin qabatamu hin taane kan naannoo waldaa keessa jiran jiru yeroo baay'ee sana keessa bahuu danda'utu irra jira. Nama nu barbaachisa namni ka'uu qaba. Namni ka'uu qabu immoo nama qajeelummaan hojjetu nama waliin caalchis nama immoo lubbuu namaaf gatii kennu nama ajjechaatti namanne nama akkasii nu kaasitti waldaan kiristaanaa soomtee boossee fuula waaqayyoo irratti kadhachuu qabdi. Waaqayyo immoo amanamaadha. Waaqa kadhannaa deebisuu nama kaasa. Amma dhumaatti nu wajjin turuu keessaniif guddaa si galateeffachaa turtii ani fi eeboo wajjin goonee kana fakkaata ture nagaatti.